Isam karaan ittiin deemanii jireenyatti galanii. Isam karaan ittiin deemanii bileessuma argatanii. Isam karaan ittiin deemanii ulfinatti ba'anii. Isam karaan ittiin deemanii guddina argatanii. Akka irratti ilaalamnu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo. Akka irratti ilaalamtu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo. 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 Qajeelcha karaa sirrii wangeelam nalaanama. Qajeelcha keessa godhu isaan karaan baafama. Karaan natti cuufame jette abdiin kotaatini. Karaan kee hin cuufamne jecha gooftaa dhagahi. Qajeelcha karaa sirrii wangeelam nalaanama. Qajeelcha keessa godhu isaan karaan baafama. Karaan natti cuufame jette abdiin kotaatini. Karaan kee hin cuufamne jecha gooftaa dhagahi. Isam karaan ittiin deemanii jireenyatti galanii. Isam karaan ittiin deemanii bileessuma argatanii. Isam karaan ittiin deemanii ulfinatti ba'anii. Isam karaan ittiin deemanii guddina argatanii. Akka irratti ilaalamnu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo. Akka irratti ilaalamtu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo. 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 Bilisummaa argatta gooftaa wajjin haasa'i. Boojuu dachaaftee galta misaan lolatti ba'i. Obdaa gataan ta'ini dammaaqitti amani. Obduu waa hin ta'ini biyyaa kee febbata'i. Bilisummaa argatta gooftaa wajjin haasa'i. Boojuu dachaaftee galta misaan lolatti ba'i. Obdaa gataan ta'ini dammaaqitti amani. Obduu waa hin ta'ini biyyaa kee febbata'i. Isam karaan ittiin deemanii jireenyatti galanii. Isam karaan ittiin deemanii bileessuma argatanii. Isam karaan ittiin deemanii ulfinatti ba'anii. Isam karaan ittiin deemanii guddina argatanii. Akka irratti ilaalamnu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo. Akka irratti ilaalamtu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo. 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 Akka irraa hin se'ini boroo hin doorsifamtu. Obsii baadhadhu fannoo borsii kan hoogganu. Furtuu sitti kennama abbaa barcumaa taata. Mucaa Waaqayyoo tati attam gajjallaa taata. Akka irraa hin se'ini boroo hin doorsifamtu. Obsii baadhadhu fannoo borsii kan hoogganu. Furtuu sitti kennama abbaa barcumaa taata. Mucaa Waaqayyoo tati attam gajjallaa taata. Isam karaan ittiin deemanii jireenyatti galanii. Isam karaan ittiin deemanii bileessuma argatanii. Isam karaan ittiin deemanii ulfinatti ba'anii.
isam karaan ittiin deemanii guddina argatanii akka irratti ilaalamnu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo akka irratti ilaalamtu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira 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 Waaqayyoo ijaan argaa kennu firree balagaan hundu akka waan gatiin qabne namni kan sitti ilmaamu nama ta'uun kee nafu abdiin kutaatini harkaa keerraa sooramu guyyaa eeggadhu obsi ijaan argaa kennu firree balagaan hundu akka waan gatiin qabne namni kan sitti ilmaamu nama ta'uun kee nafu abdiin kutaatini harkaa keerraa sooramu guyyaa eeggadhu obsi isam karaan ittiin deemanii jireenyatti galanii isam karaan ittiin deemanii bileessuma argatanii isam karaan ittiin deemanii ulfinatti ba'anii isam karaan ittiin deemanii guddina argatanii akka irratti ilaalamnu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira Waaqayyoo akka irratti ilaalamtu yaa ijoollee Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira 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 Waaqayyoo abdiin kee jiraataadha sirraa jira